Ifama jala Kenya, daiga ko pangalan ka badego harahada Ivan. Lagi sendiri. Kun. Hindi gambar ini. Amma intalli eerumuu fi bor eerumti haadha jala teessee bu'aa jirti. Warri haadha mana jedhaman guddisoo hin boo'inii maaliif sila eerumsiisuuti. Maayikii tisiki. Ollaan birritti siqee intala bor heerumtu hatta waan jedhuun jedhaa kun aadaa sirriitti dhaggeeffadhaa ilaalaa. Sirriitti heerumaa akkamaa kana osoo ta'in dur haala kanaan intala ofii ollaa waamee birri maree intala ofii kennataa. Aadaa fuudhaa fi heerumaa naannoo Jimmaa jiru addooyyee jedhama. Addooyyee. Yaada dooyee garulee garuu nootuun boo'inaa. 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 Bunni bilchaatee gurgurachuufi anaa gurguru. Birri qixxaatee gurgurachuufi anaa gurguru garulee garuu nootuun boo'inaa. Ilmoo kaakachuu yaasarbi nikaan jabbi ilmoo kaan qabneeti lammeetiidha nikaareetiidha garulee garuu nootuun boo'inaa. Addooyyee aadaa fuudhaa fi heerumaa naannoo Jimmaati. Kun kan argaa jirtan aadaa fuudhaa fi heerumaa Jimmaati. Addooyyee jedhama kun. Addooyyee yeroo mucayyoo geggeessan. Oromoon aadaa miidhagaa akkana qaba Oromoon.
Adoye ada bereda, ada midaga. Ada akamale miidhagu faaya aadaa Oromoo shamarran yeroo heerumtu saayibboottan isii yookaan geelewwan isii akkanatti isii geggeessanii amilee. Please, Mike. Mike. Amma obboseen karaa waltajjiitti walalooti koo waliin dabarsinaa hamileedhaan caqasaa jirra. Amileedhaan amma walaloo isin dhiyaatu amileedhaan caqasaa.
akka malee aadaa miidhagaa, aadaa faayaa hawaasni waldaa odaa hullee biyya Jarman akkanatti ijaarame waggaa sadaffaa isaa kabajachaa jira. Hawaasa ijaarametu biyya ijaara. Hawaasa ijaaramee qabutu ilaameedhaan rakkoo furata. Loora anaa dhufu keessummoonni martuu baga nagaan dhuftan kan hiluuf kan Wallaggaa, kan Baaleef Booranaa, kan Arsiif, kan Shawaa, kan Harargeef Gujii, ilmaan Walloo hundi Jimma biyya gootaa, biyya sabboontootaa takka maqaa dhaheen meeqeera rulaata. Limmu geeraa gommaa Jimmaa jettee shan walitti daataa gosaan waliin qoodu hunduu wal jaallata. Gosaan waliin qoodu hunduu wal jaallata. Hamilee. Kan ta'e bishaan hayee tufaantu keessa dhangala'e uumaan miidhage kun baga keenya ta'e uumaan miidhage kun baga keenya ta'e. Gursituu qabaaminaan nagadaa kabajtuu amantaa qe'ee nama guddaa maqaan kan kee guddaa beekamtuu ganamaan yoom himameedhuma seenaa qabdu jimmaa yoom himameedhuma seenaa qabdu jimmaa. Anaanaatu beekaa yaadatamu yoo keessummaan mana isaa buna danfisiisee ittiin keessummeessa bunaaf nagaan dhabinaa jedhee wal eebbisa guddinni nageenyaan dhufuusaa beeksisa guddinni nageenyaan dhufuusaa beeksisa. Qabeenya uumamaan kan badhaate Jimmaa buna gurguramee warqeedhaan bitama. Yoo mukuu qabaatan mukuu nama baasa ollaa wal lolefaan walitti araarsa kabajanni qabu fuudhaaf heeruma keessa buna qalaan dhaqee jaarsummaa keessa buna qalaan dhaqee jaarsummaa keessa. Bunni kan argame godina Jimmaatti aanaan isaa gommaa cootee kakkaamu dhugaatti muuda gaazexamtee maqaa moggaafamte siif mala muudamuun baga nuuf biqilti. Jimma jennee waamna maqaa kee ol kaafnee biyya argama bunaa ta'uus hin daganne ofii arabiidhaa jechuun maqaa siif fakkaate addunyaa guutuu dhuunfaa ta'e kasi baase. Jimma jennee yoo waamnu hundatu hawwaata sabaaf sablammoonnis nu keessa jiraata. Mootummaan yoo dhufees mootummaan sabaaf sablammoonnis nu keessa jiraata. Mootummaan yoo dhufees mootummaan ni kufa Jimmi garuu kufu kabaja isaa waliin boris ni jiraata. Aadaa adda ta'e qabna nuti sanyiin mootii dhiira arginu mootii koo yoo dubartii argine giifti koo mootummaaf giiftummaan nuyi aadaa keenya. Mootummaaf giiftummaan nuyi aadaa keenya taranyaa nuun hin jedhinaa jarri waldaa keenya. Ammaaf nan gabaabsa meeqa haa qoradhaa seenaa qabnu keessa godina Jimmaatti akkaataan uffata dhiirri daawwiidhaaf alaabaa marata manguddoon shamarran waan dheeraa uffata mataa duwwaan deeman haguuggii tolfata. Ulfaadhu galatooma buleetti kan keenya faafi egaa akkuma beektan intala kennanneerra akkaataa itti deessu moo yookaan dubartiin gaafa deesse itti manatti kunuunsa obboloonni kan keenya dubartootaan nu agarsiisu obsaan nu ilaala. Ammallee aadaan dubartiin takka erga heerumtee booda
أما أرجع تقول ريفتنا دمرتي ريفتنا هيروم سيسنا جدا أما جرأسين ديسو أكاتا تساس كمتن أما إرجع إن كان هيروم سيسني بودا داف وقدا يوكاليسين دلتو إذا دلت بودا أكلت تلفون ulma jechuun dubartii ulmaa akkanatti baasan aadaan faaya. Akkanatti ililchanii simatan jechuun geelee isii yookaan ammoo saahiba isaanii akkana simatanii gaafa isiin ulmaa baatu jechuun erga waggaa jalqaba yeroo isan booda yeroo ulmaa isiin baatu akkanatti dhufanii isii simatan jechuudha. Akkuma argaa jirtu akkana godhunaan. Dubartiin yeroo heerumtee ulmaa baatu aadaan kun kana fakkaata jechuudha. Eekunoo akkuma argaa jirtan reef tanaa hin kennine amma ammoo erga isiin geessee guyyaa 5 booda geeleen yookaan saayiboottan isii akkanatti dhufanii isii faarsaa isii gammachiisaa isii bohaarsaa abdii itti horan jechuudha. Kanatti eebbisan. Du'aayi godhanii. Amiin. 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 Amiin.
dhugaa dubbachuuf wanti asitti hojjetamaa jiru kun irra deebi'anii akka haaraatti aartii Oromoo keessatti hojjetamuu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf aadaan akkana faayin akkanaa kun aartii Oromoo irratti hojjechuu qabanii kana odoo ooleen bullee irratti dalaguu qabnaa irratti hojjechuu qabna isin jechuu barbaadu. Deessuuni amma sun deessee yookaan maaliif deessee akka namni itti buufatee fi deessuu jajjabeessuuf akka aadaa Oromoo keessatti illee baay'ina uummataa akka hin xiqqeessinee fi yeroo hunda akka deessuu jajjabeessee deessuu. Ega itaan suudhaan seenaa mahbuubaa Dr. Suufiyaa Hundees Dr. Suufiyaanii qara waltajjiitti nuuf erga. Hamleedhaan Dr. Suufiyaanii qara waltajjiitti. Hayyee akkam naga jirtanii isin jechaadha. Duraan dursee hundeeffama waldaa Odaa Hulee Yesuufiyyaa waggaa sadeeffaadhaa irratti argamu gammachuu guddootiitu natti mul'ata, natti dhagahama. Hedduu galatoomaan isin iyyaa. Jaansee obboleessa biyyaa Yahyaa Bashiir የፈወር አልፌ ውድት አልከማ አበጃዳን akkasumas waldayni Odaa Huleedhaa akkuma ammaan tana dhageenyetti adde Saaliyaan akka gaariitti hojii hojjechaa ture kuma 26 jalqabee dhaloota isaarraa akkaataatti guddachaa ture har'a
waan irra geessisan sanirraa dabarree immoo anillee dhimma ama tokkoon taa'ee waan hin gaafaan itti ture san hin argi barnoota guddaan isinirraa harkadhee hedduu wala ta'uma. Ammallee wanni seenaa odaa hundi barannu waa hedduutu jira. Arraan tana sanjuba keessan seennu waan konfedereeshiniin ta'e akkasumas afran qallootis bakka iyyuu Oromoon seenaa dimokiraasiitiin akka bulchaa ture hedduudha irraa barachuu teenya fuulduraas barnoota guddaa irraa arganna. Arraan tan namoota wooma xiqqootti yaada dhiyeessuudhaaf seenaa bilbileedha waa xiqqishoo fi akka afaan arabaatitti maabuuba Oromoon bilbilee jedhanii warri isaaniillee akkasumatti maqaa baasanii xiqqishoo yaada isinii kennuudhaaf fuulduratti keessaa fi seenaa Oromootii fi Jarman eenyurraa jalqaba hoggaa jennee ilaallu seenaa keessa seenuu gaariidha waan arraan kan irra geenyee fi waan fuula duratti deemuus waan nama agarsiisu karaa duraatiin biyya Awurooppaa keessatti dubartiin Oromoodha biyya Jarman keessa kan argamtee bililleedha. Kanaaf qunnamtiin teenya Jarmanii wajjin biyya Awurooppaa wajjin karaa duraatiin intalli jibbittiin biyya Awurooppaa biyya Jarman dhuftee waan bilillee taateef seenaan Oromoodha achirraa jalqaba. Kanaaf seenaan isii seenaa guddaadha jechuu kiyya. Tabiraatis dhaloota isii 18 boriyyuu isii jira. Ichirraa itti qishafan obsusee jiru jira. Waa hundumaafuu yeroo isiin ijoollummaa keessa turte yeroo san akkuma talareefuun tana jettanitti Oromoo keessa xiqqishoo naannoo san nagayni hin turre bakkayyuu akkasuma jijjiirtu waa numa jijjiirti saniif jecha isiin yeroo san obboleeyyan isiitii fi abbaa isiitiis duula san irratti amrii ta'anii yookiin du'anii achi booda isiin fuudhanii yeroo sanitti haala jiru namoonni beekna achi fuudhanii Gondar geessanii isii fi haadha isii Gondaritti haadhaa fi isiin addaan bahanii isiin ijoollummaatti gama fuudhanii kaartumirraa gama kaayoo geessanii soddomii torba nama Jarman Prince Kuglar nama jedhanii Herman Kuglar yeroo sanitti mootummaa biyya Ijiptii sallaaluudhaa fi akkasumatti ammaas biyya san keessa waan jijjiiraa keessa deddeemuudhaaf dhaqee achitti magaalatti arkee bareedumina isiitiif akkuma suuraa sanarratti agartanitti jaalatee ichi isii warri silaa yeroo sanitti namaan naggadanirraa isii bilisa baasee achi isii wajjiidhaan gama Paalestiinaa gama Siiriyaa achirraa haanii gama Budaapest yeroo san Hangaariyaa fi Oostiraayis waliin biyya takka turanii achi wajjiin turanii achi akka isiin barattu haala Awurooppaa keessa jiran kanaas akka gaariitti beektu mana barnootaa illee seenee bililleen afaan Jarman afaan Xaaliyaan nu daran dubbatti akka gaariitti akka isiin dubbatti mataan isii akka banaa ta'e yeroo san keessatti 1877 gaazexaan biyya Awurooppaa jiran cufaa'u bareedumina isiitii fi akkaataa isiin reefuun tana akka warri Jimmaa namatti keessummeessu dubbachaa turte akkasitti kabajaa guddaa nama keessummeessaa akka turte ni himanii. Kanaaf seenaan isii seenaa guddaadha. Akkasumaan immoo wanni irra guddaan itti yaadannu yeroo san keessatti walliftuudha isiin wallee hedduudhaas namni Jarman tokko hedduurraa katabee jira. 97 Dooktar Gammachuu Magarsaa illeen waan isiin wallisaa turte sanirra toora wallee 100 akkana katabee jira. Sanii ichittis kan hin katabinis warri Jarman kan katabanii arraan tana laayibireerii bakka isiin itti tarraa booda paalaasii isiin keessa turte keessatti muuziyeemiin isiin jira. Bakka isiin itti awwaalamtellee akkasumatti jira. Arraan tana silaa
footoo isiitii fi seenaatii fi akkaataa isin itti jiraachaa turte diimaadhaan isin garsiisuu dhufeetiin silaa kompiitara kiyyallee fidadheetiin dhufee naan mijoofne yookiin haalli maanta na mijaawaa miti fuula duraa itti deemnee akka gaarii qoranna. Seenaan isii tan Awurooppaa jiru wanni hedduutti beekamuuf eega isiin akhiramte boodas 1844 diishinariin duraa afaan Ingiliziitii fi Jarmanii afaan Oromootiin laataan kan bahe nama isirraa qoratee Kaarl namni jaaniin katabamee jira. Yeroo sani Oromoo wanni jaamaa Awurooppaa keessatti kan laga'e. Kanaaf seenaan naannoo sanii seenaa biyya Awurooppaa keessattis akkuma reefuun tana Xaaliyaan jettee Ingiliz Xaaliyaan naannoo san kophaa osoo hin ta'in Awurooppaa keessattis beekamuu akka ta'e karaa duraatiin maqaa Oromoo maqaa namni biraa nu baasisan osoo hin ta'in maqaa ifi baafneef akka mul'attu fayyadu isii. Achirra dhaabbatameeti gaa Hayilee Fidaanfaan warri namoonni barnootaa biyya Jarman dhufan 1970 kana booda warri Afrikaa keessatti as dhufanichi booda qorannaan Oromoo irratti ta'a biyya Jarman keessa deemaa ture. Ammoo hanqinni birillee akka ta'e seenaan ni agarsiisa. Ammoo wanni nurraa hafu dhaloonni ma jirtan wanni nu wal gargaaru manguddoon isinitti ilaanee seenaa isii kan Awurooppaa jiru akka gaarii qoratamee jira. Muuzeemiin jira, kitaaba hedduun jira. Kanas immoo kan faranjiin katabde osoo hin ta'in kan ilmaan keenya ilmaan jimmaa itti dhaqanii akka gaariitti manguddoo keenya gaafatanii akka katabnu hedduu kan wal gargaaru wal bira akka dhaabbannu abdii qaadiin waadii naagalee jira. Kanarratti akka tattaafannu abdiin qabaa hedduu galatooma fayyaa ta'a.